waldhabbii isaan qaban tana akka waleeffannoon barbaade isaanis waldhabbii guddoo qabanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kannaatu warreettan YouTube channel kannaatu biratti argamtu keessanuu salaaminni kiyya kan jaalalaa lagaaf gara qaxxaamuree isin haa ga'u isin jechaadha. Egaa akkuma beekamu waan tana duraan keessa tures quba qabdanii sanirraanis deebi'eetiin irraan tirannas fuudhiifama gaafachuudhaaf obboleessa kiyya biratti argamaa innillee maqaan isaa Taajuu Jaama. Innillee kaatee ammaan dura akkaan nama biraatti wajjin tana dura agartee akka waliin araarsaniif sheekaa wajjin itti bilbileetiin ture isheenillee ati dubbii biraarra waan jiruuf hin dhaqqabuu nan jee anillee waan kana yeroo gabaabduu keessatti fixachuudhaan fedha waan ta'eef saniifin kaati manguddoon jabduun namni biyya tana keessaa qabu isa jee isa dhufe saniifin kaati tana durallee isarratti illee bilbileetiin jira bilbilli isaatiillee cufaanaan jee guyyaa tokko innillee kaati bilbila mana dhiiseetuma deema warruma isaa kaasa aashaan akkana jalaa kaafteen aaraan dubbatti guyyaa tokko innillee na jalaa kaaseeti akka agartee nama aaruuti aarii hedduu qaba waan ta'eef gochi kiyyaa fi isaa jabaadhaa jechuu barbaadeeti saniifin isa bira dhufe eegaati Taajuu keenya mani beeyda dhimmitti xiyyaa fi isaa tunkaati akkuma tan dura quba qabdutti jabduudha saniifin kaati manguddoo nambaa kaata nama jidduu jirtu namni nama warra ajjeesee nama jidduu gattaa'ee jidduu fixa jeensi bira dhufee atis kaati dhayitee kaatee akka nagartee dubbii tana narraa fixxuu hin barbaada. Yaada bareedaadha. Akkasumatti obboleessa kiyya yeroo dheertuu narra bilbilaa ture. Yaadni inni narra bilbileefisee isaan kana jidduudha akka waldhabbii isaanii tana finnu yaadii narra bilbilee. Anillee dhugaadha akkasumatti yaadeetiin dubbadde sheekarra bilbileetiin bilbilli isaa cufaanaan jeena didee arraga alhamdulillahi waluu arkanne isinis du'auma nutti gootanii jidduutti haasoinee irraa finnu namuutuu haa daawwattoonni keenyaas yaada keessan jechuma faanarratti huftaniituma akka waleeffannoon barbaade isaanis waldhabbii guddoo qabanii waldhabbii isaan qaban tana. Takkasitti waldhabbiin xiyyaa fi isaatillee kaati qilleensa gubbaadhaatti Oromoon guutuun argu jirti. Maaliif kan agartee Oromoon xiyya guutuun akkuma beektutti ani kanaan dura hedduu takka maqaan illee na baduu ture. Maaliif arrallee taatu kaati maaliifin kaati kaameeraadhaan duubatti dubbii tana fixadha jechumaafin kaameeraallee kaadde ishii tana Oromoon guutuun quba qabdii nasruu qofa otoo hin ta'in Oromoon guutuu addunyaarra jirtu hundinuu natti aaruu turte sababa michiyyoo fuudhee fi alii qabee tumetti. Innillee kaati dhiyeenya kana kan irra bilbilee sirbaa alii san dha'uudhaaf istiidiyoo turanii ani naaf hin mijjooyne isaafillee hin mijjooyne kan silaa kana durallee nama fudhadhee dhaqu isinillee kaati koomentii jalaa yaada hedduu na barreessu turtanii maaliif nama fudhattee hin dhayne kophaa ta'e dhaquudhaaf siif mijjaa'u jechuu turtanii saniifin isaa wajjin deemuuf deema innillee tana dura raqamatti kanneetiin ture bilbilli akkuma naan jeessan isaanillee jee ture. Amma kaati innilleen kaati bakka sirba dalagan sanirraa galanii jiranii mana jiranii ammarraa kaafnee yeroo amma jiru sanarraa kaafnee nutis tarkaanfiin teenyaa karaasitti imaluudhaaf maaliif wanni kun daftee akka gidduu dhumtuun barbaada waan ta'eef innilleen akkasumatti na wajjin ka'ee dubbii sana akka itti xumurru garte sanirratti tarkaanfii fudhachuuf deemna kana isinis rabbi haa fixuu jaati du'aa'ii nuuf godhaatii du'aa'iidhaan gargaaraa ilmaan Oromoo guutuu addunyaa jettan. Warreettan amantii garaagaraa qabdan hundi keessanuu kan kiristaanaa kan musliimaa kan yeroon amma jiru isa biraaf halkanii kan yeroon amma jiru isa biraaf guyyaa warri ooltan akkam ooltan kan bultan akkam bultan isiniin jechaadha. Yaaduma keessaniin nu cinaa dhaabbadhaa nu jajjabeessaa nu hordofaa hanga dubbiin tun karaa baatee baatutti inshaallah dubbiin tun tanaan durallee nu qofa dhiyeessiitii isin yaachiisuu turte saniif rabbi nurraa haafitu. Takkasitti Taajuu keenya dubbiin xiyyaa fi isaa beekadhu jabduudha. Inshaallah rabbi isaa gargaaruunis gabanumaan du'aan siif godha. Maaliif jalqaba sababa jaartiitirraa kaate dubbiin xiyyaa fi isaati. Jaartiidhaan eegalteetiin anis deebi'ee ilmoo isaatiin jalaa fuudhee ilmoo isaa boodaan ammallee sababa gartee inni dhadhaadachuudhaaf maal ta'e deebi'eetiin alii tokkollee kan isa gargaaruudhaa ture inni isa gargaaruu ture. Isaa wajjin mucaan kun naaf inni garuu warruma biyyaati osoo beekuuti. Isaa wajjin natti tumsee na barbaaduu ture beekte saniifin isa illee qabee
azabuudhaan ture hanga tokko tumuu turre isaanillee sababa kiyyaan Kadir mucaa keenya tokkollee qabanii tumuu turanii. Siddee buudhaaf kaatee egaa Singee irraa ammaas Kadirii fi jaartii wal dhabbii dubbii sanirraa kan ka'e hannaan akkamitti dhiiroodhaan gadda gaafaan qabamu san caljee nallee yoo baase akkamitti nasruudhaaf inni deebi'ee walitti araarame jechuudhaaf innillee hedduu akka aaru jira jaartiillee mana keessaa wal dhabu jiranii anillee saniifiin hangaan sirraa ture kan achi dhaqee isaan lamaan san jechuun dubbii ilaalee fixee jechuu rabbi haa fixu isaan jidduusi. Ittiin deebiin dubbii tana gartee ishillee yoo gartee hiccitii tana kana nasruudhaaf baaftu taate dubbiin tun badiin jalqabni teenye jeeni biraa deeme. Taa akkasiiti si durallee beeka dhukaati isheetichi kan inni jennu sun kan itti dhagaye isaaf inni kun duraan wajjin jiraachuu turanii saniifiin kaati yoo gartee namni kun kan nama dhagayu qaba sheeka san dhagaye jechuudhaaf karaa sheeka sanillee bilbilee isheenillee ammaan tana kaati hojii fardiirraan jira bakka kanaatiin jira jeeti naa barreesse samboo keessatti sin deebifne aareetumaan firaa dhiise ammaan tana kaati ammumarraa kaanee bakka sanitti deemnee dubbii sana akka xumuramtu goona jechuufiin jaabe kadhu. Yaada bareedaadha. Obboleessa kiyyaatilleen akkasirraa dhumtu barbaada goda meeqa seenu jirta. Akkuma ati itti yaaddee jala deemu jirtu kanatti rabbi atiis hordoftoonni keenyaas du'aa itti nuuf godha. Nutilleen amma dandeenya yaada keenyaan isin bira dhaabbanna. Haaluma saniin xumuruu ni dandeenya inshaallah. Karatti haalli itti argannu falatti argannu san jala deemneetuma finnaan ji'a. Obboleewwan kiyya takkanaati namoota bakka hirtanii yaaduma keessaniin du'aa nu godhaa deema. Takkallee nuuni dhumte obboleessi keenya duraaniif badiinsaa guddoodha. Badiinsaa guddoodhana ammallee namni walirraa nama jeesallee jidduutti haasomtee ni dhumti akkuma saniin tunis ni dhumtiiti. Inshaallah ni dhumti jala deemneetuma finna takkanaati isinis bakka hirtanii jajjabaadha. Akkasiiti innilleen YouTube chaanaalli isaa Taajuu Oroo Tujjaa achuma gubbatti kaati waan isa fakkaatu taman guddummaattis gartee dubbii akkaataa isilaa isinitti dhumtu YouTube isaa jalatti isiniif maxxansina jala seentanii isinillee hordofuu dandeessanii hanga dubbiin tun dhumtutti waliin jirraa inshaallah isinilleen yaadaan fina dhaabbadhaan jajjabee isaan hordofa. Ammoo viidiyoo sanallee Oromoo guutuu addunyaa jirtu warreettan natti aaraa turan hundaa'u laayik gootanii sheer gootanii akka bira naaf geessanii ni barbaada maaliif Oromoon baay'eedha warri natti aaree jiru. Anis wal dhabbii kiyyaa fi kana siruutii fi aara kiyyaa fi kana siruutii fi ka'aaliitii fi kadasiitii fi kajaartii isaa caalaa kadir hunda caalaa maaliif ani Oromoon akkana muufattuu fi yookiin natti aartu hin barbaadu. Inshaallah tikaatii gurraa mataan duurra. Maqaan duurra mataan baduudhaatu irra wayyaa jaanii ani wanni kana dura dalagaa ture hundi isaatu sirriidhaa miti dubbii jalqabaa gaafaan arafeedhaa fi fayyiduusaadhaan wajjin turerraa kaase ilaa ammaatti gochi kiyya hamaadha maaliif aarii irraa kaatee keessi namaa kun tokko miti inshaallaati kan namni balleessu hin jiru yoo rabbi taate maleedha anis balleessee nama tokko qofan ta'in osoo hin taane Oromoo hundatti hin balleesse waan ta'eef isinilleen dhiifama akkanaaf gootanii kabajaadhaan isin gaafachuu barbaada. Taakkanaati dubbii tana ammoo hanga gartee isin akkaataa silaa isinitti dhumtu inshaallah dinas fuukaati yoo namni nama namatti araarse foon nama namatti araarse inshaallah lubbuuti jallee hanga ta'utti hanga gartee lubbuuti jallee ga'utti inshaallah ani kenneetiif hin jira maaliif dhiifaman barbaada waan ta'eef sodaadhaa fi yaada namaa osoo hin ta'in wanni kun waan nafa isaa dhufe badiiti gartee innis ifirra beekeetiin kan hunda godhaa jira. Inshaallah isinillee gabanumaan du'aa inaaf godhaadha. Warreettiin duraanatti aaru turtanillee dhiifamnaaf godhaan of bulchaa. Hanqaan viidiyoo itti aantuun walitti deebinutti bakka san dhahimee kaati waan nu mudatuu fi akkaataa bakka sanirraa itti deebinus sarrabbumaa beeka. Sanirraa isinillee nu quba qabaadhaan hordofa hanqa viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa turaan isiniin jechuu barbaada galatooma.